Hi guys, akkam jirtu hordoftaniif komentonni maatiiwwan chaanaalii koo namti keessaa nagaa keessanii nagaa kiyyaa kun ogollata rabbi guyyaa har'a kana gaafii namoota hedduuf kan ta'e furmaata ajaa'ibaan qabadheetii dhufe namoonni tokko tokko bilbila kootuu na jalaatii dafee guuta jettu gariin keessan immoo bilbilli koo vaayirasii na jalaa godhate jettu baay'een keessan immoo bilbilli koo akkanumaan na jalaa jeeqama waan isaan wallaala jettaniitu furmaata barbaadaatii jirtu jechuudha. Kanaaf egaa hunda keessaniif iyyuu kan ta'uutii danda'u furmaata bareedaaf ajaa'iba ta'een isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana hundumaa kan isin ittiin gochuutii dandeessan appilikeeshinii ajaa'iba professionaalaa ta'e tokkotu jira jechuudha. Aappiin kun kan qarshiidhaan bitamu ture yeroo ammaa kana free ta'eetii jira jechuudha yeroo muraasaa fi kanaaf daftanii osoo inni hin badiin yoo buufatanii itti fayyadamtan baay'ee tokkotti fayyadamtu. Sababni isaa immoo kun akkuma agartanii antivaayirasiidhaaf kan ta'u yoo bilbilli keessan vaayirasii godhate furmaata isiniif kennuu ni danda'a. Akkasumas immoo onlaayinii irraa kaffaltii garaagaraa yoo kaffaltan akkasumas immoo bilbila keessan irraa qarshiin akka hin bannee fi protect isiniif gochuu ni danda'a. Dabalatallee liinkii sobaa warra isinitti erganii akkaawuntii keessan isin jalaati hatanii kunoo akkuma agartan anti fishingii waan qabuuf isinirraa dhorkuu ni danda'a jechuudha. Liinkii sobaa namni isinitti ergee haakii isin gochuutii hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan yeroo weebsaayitii garaagaraa irraa googilii irraa wantoota garaagaraa sarchii gootanii fayyadamtan kunoo isin eeguu ni danda'a jechuudha. Vaayirasiin garaagaraa akka isinitti hin ergamnee fi beeksisni hin barbaachisne akka isinitti hin dhufneef jechuudha. Kan biroon illee hedduutu jira jechuudha. Waa baay'eedhaaf isin fayyada. Kanaaf hanga xumuraatti waliin taatii daawwadhaa. Waa baay'ee tokkootii irraa fayyadamtu viidiyoo kana keessa. Egaan aappii kana buufachuutii qabdu. Appilikeeshinii kanas eessaa arganna kan jedhuuf immoo liinkii isaa description box jedhan isiniif kaa'eeti jira. Kanaaf yeroo kamittiyyuu isin wanti isin gootan barreeffama viidiyoo kootii irraa al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Achii booda kun akkuma agartan liinkii addanarra isiniif kaa'ee jira waan ta'eef liinkii jalqaba jiru kana al tokkootiif ni tuqxu. Gara weebsaayitii kootii haala kanaatiin isin fida jechuudha. Ifama haala kanaatiin ergi isin fide dhumarraati argattu jechuudha. Waa'ee appilikeeshinii sanaa immoo afaan Oromoodhaan waan barbaachisaa jedheetii yaada barreessanii isiniif kaa'u waan ta'eef isas dubbisuu ni dandeessu. Kun akkuma agartan egaa dhumarratti daawunlood batanii kana tuquudhaan bilbila keessanitti daayirektii gadi buufachuu ni dandeessu. Yeroo yerootti illee abdeetii isiniif godhee haaressee waan hin kaa'uuf salphaatti irraa fayyadamuutii ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota koo. Amma egaa yeroon gubu kana caalaa ni eegalla. Aappii kanas jalqaba yeroo bantan akkanatti isiniif bana jechuudha. Appilikeeshinii kana jalqaba irra ergi dhufne egaa wanti nun goonu bakka kanarraatti iskaan kan jedhu isa kana irra ni tuqna jechuudha. Tajaajila isaa eegalchiisuu fi kana yeroo tuqnutti akkuma agartanii iskaanii nuuf gochaati jira jechuudha. Bilbila keenya irraati GB hin barbaachisne kan qabatanii ta'an bilbili keenya akka isaan dafanii guutan kan godhanii addanarratti lakkaa'ee fidee nuuf kaa'a jechuudha. Kanaaf kiliin gochuuti qabna jechuudha. Qulqulleessuuti qabna waan ta'eef kun bakka kanarraatti kiliin kan jettu jirti mallattoo magariisaadhaan ishee kana ni tuqxu. Amma isiniif qulqulleessaati jira jechuudha. Kan kooma meegaabaayitii 840 kan iddoon hin barbaachisne jalaa qabameeti ture naaf qulqulleesseeti jira jechuudha. Kanaaf egaa maal goona salphaamatti gara boodaatti ni deemna jechuudha. Step 2 keessatti wanti nuun goonu kunoo security kan jedhu isa kanarraa al tokkootiif ni tuqna jechuudha. Achi booda jalqaba irratti kunoo akkuma agartanii bakka kanarratti diimaa isinitti ibsuutii danda'a. Anamma kan koo giddu galeessa mallattoo yeeloo naaf kaa'eetii jira jechuudha. Kanaaf wanti gochuuti qabu addanarratti rakkoonni natti agarsiisu enable gochuutiin qaba jechuudha. Kanaaf jalqaba maal gochuu qaba? Anti vaayirasii kan jedhu isa kanarra tuquudhaanitu vaayirasiin bilbila koorra yoo jiraate qulqulleessuutiin qaba jechuudha. Kana gochuufis jala kanarraati fast scan kan jedhu recommended kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Kana kal tokkoon tuqxaniin kunoo bilbila keessan irraati vaayirasii yoo jiraate haala kanaatiinitu iskaanii isiniif ni taasisa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Haalli hojii isaatii hedduu tokko salphaadha haala kanaatiin. Kanaaf maal goona ni obsina jechuudha. Amma kunoo akkuma agartanii naaf xumureetii jira bilbila koorra no riskii found jira waan ta'eef wanti na yaaddessu hin jiru. Si'a jalqabaan iskaanii godhe garuu rakkoo adda addaa natti agarsiiseeti ture. Isin haaluma kanaatiin yoo diimaa isinitti ibsee qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Okay, amma gara boodaatti deebi'een waan kan biraa isinitti agarsiisa. Kunoo kan baay'ee barbaachisaa ta'e anti fishing kan jedhu kanadha jechuudha. Kana oonii yoo godhattan hedduu tokko barbaachisaadha jedheeti yaada. Sababni isaa liinkiin hin barbaachisne yoo isinitti argame namni haakii isin gochuu barbaade yoo bilbila keessan to'achuu barbaade isinirraa dhorka isin beeksisa waan ta'eef kunoo jala kanarraatti ishee kana oonii godhadhaan isiniin jedha. Kunoo akkuma agartanii protecting jechaa jira. Isin eeguu jalqabeeti jira jechuudha. Dhumarratti immoo kunoo akkuma agartanii privacy locker kan jedhu jira jechuudha. Privacy locker kan jedhu kun immoo yoo fakkeenyaaf viidiyoo suuraa garaagaraa keessa dhoksuutii barbaadanii kan ittiin
lookii godhatanii keessa kaa'achuu dandeessanidha jechuudha. Yoo fedha keessan ta'e itti fayyadamuutii ni dandeessu. Ani amma wanta dhoksuuti barbaadu hin jiru waan ta'eef waan kan biraa isinitti agarsiisuuti barbaada. Innis immoo kunoo web security kan jedhu kunoo isa kanadha jechuudha. Web security kuni yeroo Google irraa akkasumas immoo appilikeeshinoota garaagaraa irraa wantoota garaagaraa sarchii gootanii fayyadamtan liinkii garaagaraa tuttanii wanti hin barbaachisne gara bilbila keessanii akka hin seennee fi isinirraatii dhorka waan ta'eef enable godhadha. Akkana ta'eetu isiniif dhufa waan ta'eef kunoo onii godhadhaati raayitii akkan isiniif fidu taasisaan isinin jedha. Okay. Dhumarratti egaa security guard kan jedhu kana isinitti agarsiisa. Security guard kan jedhu kana yeroo isin tuqxanii kun akkuma agartanii isaan kana hundumaa isaa isiniif fide jechuudha. Waan barbaachisaa bilbila keenyarra jiru kun amma fakkeenyaaf jalqaba irratti wifi security check isin jedha. On yoo godhattan hunda isaayyuu barbaachisaadhaan isin jedha. Sababni isaa fakkeenyaaf wifi namoonni free kan argattanii caalmattanii fayyadamtan ni jirtu. Wifi free ta'e keessatti immoo yeroo baay'ee namoonni haakii isin gochuu danda'u waan ta'eef isinirraa dhorkuu waan danda'uuf isa jalqaba irra jiru kana on godhattan barbaachisaadha. Namoonni irra caalaa irra deddeebiidhaan wifi fayyadamtan isin jedha. Egaan marratti safe isin jechuuti qabachaadha haala kanaatiin kunoo akkuma agartanii qulqullinaan haala kanaatti isinitti agarsiisee jira taanaan bilbila keessan safeidha jechaadha. Rakkoo hin qabu waan ta'eef haala kanaan bilbila keessan egaa qulqulleessuutii ni dandeessu. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Appilikeeshinii kana akkuma sila isiniin jedhee liinkii isaa description box jalaatii argattu. Egaan yeroo ta'u maal akka isiniif qabaadde dhufuu barbaaddu maaltu si rakkisaa jira yaada qabdan koomentii naaf barreessaa isiniin jedhachaa yeroo ta'an deebineen garagaratti nagaan naaf turaa isiniin jaalladhaa san kabajaa. Bye bye.